Akamaltan kabajamtoota daawwattoota BBS fulbaana tokko bara 2022 oduu galgala kanaatiin isinitti himaa Shamsu Bashiri. Godina addaa saba Oromoo Walloo keessatti lola kaaba Itoophiyaatti tibbana eegalame wal qabatee muddamni hamaan dhalachuun himameeti jira. Lolli kaaba Itoophiyaatti sadaasa bara 2020 irraa eegaluun geggeeffame keessatti uummanni Oromoo Walloo akka malee miidhamuun ni beekama. Yeroo ammaattis lolichi raayyaa ittisa biyyaa humnoota naannoo Amaaraa fi TPLF jidduutti kallattiilee garaagaraatiin cimee itti fufeeti jira. Lola kanaan wal qabatee godina addaa saba Oromoo Walloo aanaalee garaagaraa keessatti dargaggoota humnaan karaa adda waraanaa geessuu kanneen lolicha irratti hirmaachuu hin dandeenye raayyaa ittisa biyyaatiif jechuun qabeenya irraa saamaa jiraachuu jiraattonni BBS itti jiran akka jiraataan aanaa baatee tokko BBS itti himetti guyyaa lolli kaabaa bifa haaraan tibbana eegalame irraa kaasee godinicha keessatti tajaajilli baankii gonkumaa dhaabbateeti jira jee deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif jechuun uummata irraa maallaqni sassaabamaa jiraachuu kan hime namni kun deeggarsa kanaas fedhiin osoo hin taane dirqamaan doorsisaniiti guuraa jiranii jee dabalataanis gaagama hamaa ji'oota 10 dura godina Walloo keessatti mudatee ture wal qabate ammaas burjaajii uumuuf dabballoonni mootummaa uummata keessa bobbaanii akka jiran himeeti jira gama kaaniin dargaggoota horsiisee bultoota kanneen meeshaa waraanaa qaban ammaan dura meeshaa keessan galmeessaa jechuun dirqiisanii galmeessisaa yeroo ammaa lola kaabaa irratti hirmaattanii biyya keessan balaarraa baraaruu qabdan jechuun humnaan walitti qabuun aanaa baatee keessaa kaleessa galgala fe'aa jiraachuu dhayme. Lixa Oromiyaa bakkeewwan raayyaan ittisa biyyaa gadi dhiisee ba'ee humni addaa Oromiyaa qabaachaa jiraachuun dhagahame. Lola kaaba Itoophiyaatti dhoo'een hammaatee wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa Oromiyaa keessa jiru sanbata darbe irraa eegalee karaa kaabaa biyyattii sosso'aati jira. Waraanni bilisummaa Oromootis magaalota hedduu to'annaa isaa jala oolchaa jiraachuun himameeti jira. Aaminaa Mahammad dabalata isinitti himti. Raayyaan ittisa biyyaa godinaalee Wallaggaa keessaa ba'uun karaa kaaba biyyattiitti waan socho'eef bakka isaa humna addaa naannoo Oromiyaa lakkoofsan hedduu ta'e galaa akka jiru himamaati jira. Qaawwa kana jidduutti uumameen sosochiin waraana bilisummaa Oromoo dabaluu fi bakkeewwan tokko tokko qaama nagaa eegsisu malee akka hin jirre himamaati jira. BBC'n gabaasa isaa ganama kana qabatee baheen jiraattota godina Qeellam Wallaggaa dubbisuudhaan akka gabaasetti raayyaan ittisa biyyaa aanaa Gidaamii kaambii adda addaa qubatee ture inni dhumaa kibxata ganama ba'e. Qaamni mootummaa guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa'a 3tti magaalattii gadhiisee ba'e ergasii magaalattiin qullaa haftee jirti jee. Jiraataan nageenya isaatiif jecha maqaa isaa akka hin dhahamne barbaadu kun raayyaan ittisa biyyaa dhibbootaan lakkaa'amu kan ji'ootaaf naannoo san qubatee ture sanbata dura irraa eegalee bahuu jalqabe jee. Dhuma torbaan darbe irraa eegalees bakka raayyaan ittisa biyyaa irraa bahe mootummaan humna addaa Oromiyaa galchaa akka jiru jiraattonni himanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaattis sababa humni addaa Oromiyaa duraan bakka sana ture kaafameen finxaalayyiin Amaaraa faannoo ofiin jedhan lammiilee nagaa irratti haleellaa banuun hedduu ajjeesanii kumaatamaan qe'ee fi qabeenyi isaanirraa akka buqqaan taasisaniiti jiran. Miidiyaan DW Amaarik ta'e kana ilaalchisuun tibbana akka gabaasetti jiraattota naannichaa waabeffachuun namoonni ajjeefaman 55 awwaalamuu fi kanneen 30 ol ta'an hanga yoonatti reeffi isaanii barbaadamaa jiraachuudha hime. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoos naannolee lixa Oromiyaa keessa socho'anis qaawwa nageenyaan mudate kanatti fayyadamuun magaalota seenuun yaalii akka turan dhagamaati jira. Wiixata dabre irraa eegalee haalli nageenyaa naannoo sanii gaarii akka hin turre kan himan jiraattonni kibxata sa'aatii 11 irraa eegalee hanga halkan walakkaatti magaalichatti marsee dhukaasni meeshaa gurguddaa fi xixiqqaa dhagahamaa akka ture dubbatan. Magaalaa Gidaamittis kibxata ganama qaamoleen nageenyaa mootummaa hundi bahuu hordofee hidhattoonni waboo magaalaa keessatti mul'achaa akka turanii fi boodas bahuudhatu dubbatama. Golisatti ammoo humna addaa Oromiyaa muraasa turanitti humni dabalataa ergamee jiraachuu dhagahame. Akkuma Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaa baha Wallaggaatti sababuma wal fakkaatu sochiin waraana bilisummaa Oromoo mul'atee ture. Aanaa Arjoo keessatti hidhattoonni waboo warshaa sukkaaraa fi buufata waraana mootummaa naannichaa jiru seenuu isaanii fi walitti dhukaasaa viidiyoon agarsiisu kibxata miidiyaa hawaasummaa gubbatti qoodamaati ture. Dubbimaan waboo idil addunyaa obbo Odaa Tarbii Tiwiitar isaanii irratti barruu gabaabaa maxxanseen humni isaanii warshaa sukkaaraa Arjoo guddattuu to'atee ture jedhan. Humni mootummaa naannichaa gadhiisanii bahus obbo Odaa Tarbii himanii jiru. Waraanni kaabaa hammaatee humnoonni TPLF gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti yeroo seenan qaawwa nageenya Oromiyaa keessatti mudatetti fayyadamuun waboon naannolee Oromiyaa hedduu keessatti sochii isaanii babal'isuu pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dubbatanii turuu isaanii ni yaadatama.
Waraanni kaaba Itoophiyaatti yeroo sadaffaaf humnoota mootummaa fi TPLF jidduutti eegale humnoota Eertiraa dabalachuun aangawoonni Tigraay ibsaniiti jiran. Lolli humnoota mootummaa fi TPLF jidduutti hagayya 24 bara 2022 eegalee itti fufe kun kallattii afuriin oliin geggeeffamaati jira. Humnoonni Tigraay ibsa irra baasaniin humnoonni Walloo waraana Eertiraa dabalatee har'a ganama sa'a 4 fi cinaa irraa eegalee kallattii afuriin haleellaa Addiyaaboo irratti baneeti jira jedhan. Haleellaan hanga ammaatti geggeeffamaa jiruun Fiqida Gabra irraa hanga Addamaaditti, Salaam irraa hanga Shiraarotti, Galutsinaat irraa kaasee hanga Addi Asirrii fi Erdimaataayisitti akkasumas Addi Goshuu irraa hanga Addi Asir jiddu galeessa kan godhate ta'uudha ibsi kun. Dabalataanis mootummaan Itoophiyaa humna guddaa gara Eertiraa naannessuun waraana Eertiraa waliin qindoomuun uummata Tigraay lafarraa dhabamsiisuuf weerara jalqabanii jee. Gama biraatiin ammoo haleellaan hagayya 25 bara 2014 kallattii Seqoxaa hanga Abargalleetti eegalamee har'aas itti fufee jiraachuu kan hime ibsichi. Ammaan duras kibba Tigraay irratti irra deddeebii yaalii taasisaa turuudha hime. Dhumarratti haleellaan gama hundaan geggeeffamaa jiru kun daandiin qilleensaa Itoophiyaa tajaajila humnaa fi rasaasaa waan geejjibaa jiruuf tajaajila birtuu biyyattii irraa kennamaa ture hunda akka dhaabu dirqisiiseeti jira jee. Akkaatuma kanaan hagayya 24 bara 2014 balalii 6 hagayya 25 balalii 6 fi har'a balalii 25 kan Laallibalatti qofa irratti waraana meeshaa waraanaa fi rasaasa geejjibaa jiraachuun ibsameeti jira. Dhumarratti ibsi Tigraay kun uummanni Tigraay fi waraanni Tigraay qabsoo jabduu eegalan jabeessanii akka itti fufan yaamicha taasiseeti jira. Gama biraatiin mootummaa Itoophiyaa ibsa hooggantoota Tigraay irratti ibsa baaseen addi bilisa baasaa uummata Tigraay waamicha nageenyaa cinatti dhiisuun kallattii maraan ibidda tuqatee fi babal'isaa jiraachuun lammiilee nagaa ajjeesaa uummata buqqisaa qabeenya mancaasaa jiraachuudha ibse. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa irra baaseen dirqamni gochaa biyya diiguu adda bilisa baasaa uummata Tigraay dhaabu mootummaa fi uummata irratti akka kufu eeree addi bilisa baasaa uummata Tigraay deeggarsa namoomaa gara Tigraayitti ergamu uummata rakkate akka hin geenye gochuun faallaa isaa waraanaaf akka tolu taasisaati jira jee. Akkasumas kaayyoon adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata beelaan miidhuuf murteessuu isaa kan agarsiisu yeroo ta'u waqtii gannaa eegee uummanni akka qotatee nyaachuu hin dandeenye godhaa waan jiruuf mootummaan immoo uummata beelaa irraa tiisuuf dirqama qabaa jee. Mootummaan Itoophiyaa nageenyaa fi misooma biyya eegsisuudhaaf jecha tarkaanfii fudhachaa jiru humna adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti dhiibbaa taasisuu osoo qabanii ibsi gama lameeniin je'amee bahaa jiru fudhatama hin qabu jee. Lola kaabaa Itoophiyaatti yeroo sadaffaaf geggeeffamaa jiru kana qaamonni lamaanuu lola kan jalqabisii jechuun gama wal dhaabbatanii wal himachaa turuun ni yaadatama. Lolichaas ofirraa qolachaa jira jechuun ibsa gama lamaanii keessatti ni mul'ata. Oduma wal qabatee waraanni uummata Tigraay irratti baname lola Amaaraa fi uummata Tigraay jidduutti taasifamu waan hin taaneef faannoo fi milishaan Amaaraa lola xiyyeeffannoo qabu irratti akka hin bobbaane morman kanneen adeemsa keessa booji'aman hatattamaan akka gadi dhiisaman ajajaan waraanaa Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrade himaniiti jiran. Ajajaa olaanaa raayyaa ittisaa Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradeen haala yeroo ammaa irratti ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin waraanni Tigraay keessatti geggeeffamaa jiru waraana Tigraay fi uummata Amaaraa jidduutti taasifamaa akka hin taane himanii waraanni Tigraay lafa Amaaraa gara naannoo waraanatti jijjiiruuf fedhii hin qabu garuu lubbuun jiraachuu uummataatiif dirqamaa jee. Itti dabaluun Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradeen uummanni Tigraay fi Affaar hariiroo ganama qaban ammas qabaachaa kan jiran ta'uu akkasumas humna addaa Somaalee lola irratti hirmaachuu diinaniif galateeffataniiti jiran. Kana malees waraana Tigraay keessatti humna Oromoo guddaa hirmaachisuuf tattaaffiin taasifamaa ture fashaluu fi waraana bilisummaa Oromoo fi qabsaa'ota biroo waliin tumsa isaanii kan cimsan ta'uu Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradee himaniiti jiran. Dhumarratti raayyaan ittisa biyyaa alagaa waliin ta'uun uummata Tigraay loluun dirqisanii akka Itoophiyaa gadhiisan gochaa waan jirtaniif haleellaan amma raawwatamaa jiru isa dhumaa ta'uu malaa jedhan Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warradeen. Dhumarratti oduu ispoortii qabna. Pirimeer Liigiin Ingilaand torbaan shanaffaan kaleessa galgala kan taphatame yoo ta'u kilabni kaaba magaalaa Londanitti argamu Arsenaal walitti aansuun tapha 5 injifatee liigicha mataa gubbaa taa'uun dursummaa isaa akkuma qabatetti jira. Arsenaal galchii Gabriel Jesus fi Gabriel Martinelli lakkoofsaniin Aston Villa kan mo'atan hoggaa ta'u Gabriel Jesus goolii sadaffaa bara kana Arsenaaliin lakkoofsisuu isaati. Arsenaal erga dorgommii bara 2004-2005 as yeroo jalqabaaf taphoota jalqabaa 5 walitti aansuun mo'atuu dandeetti jira. Bara san sadarkaa lammaffaa ta'uus liigicha xumureetti ture. Manchester City immoo gama isaatiin Nottingham Forest keessummeessee goolii itti roobsuudhaan gara bakka irraa dhufanitti qajeelcheeti jira. Taphataan lammii Norway Erling Haaland ga'umsa cimaa agarsiisaa jiruun Manchester Cityin bara kanas akka malee nama sodaachisu fakkaata. Erling Haaland erga Manchester City galees ga'umsa isaa itti fufuun riikardii Pirimeer Liigii Ingiliz ammumaan cabsuuf waan aggaammachaa jiru fakkaata. Haaland tapha Manchester Cityin duubaa ka'ee Crystal Palace mo'atee irratti galchii 3 lakkoofsee guyyaa 5 booda ammoo Nottingham Forest irratti gooliiwwan 3 biraa dabalee maashina goolii ta'uu isaatiif maaliif akka gara Manchester City dhufee warra ja'uuf deebisaa kan kennaa jiru fakkaata.
Taphataan ganna 22 kun taphataa jalqabaa taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand 5 irratti galchii 9 lakkoofsisuu ta'uu dandeetti jira. Ji'a gayyaa keessa qofa taphataa jalqabaa galchii 9 lakkoofsisuu ta'uu dandeetti jira. Taphataan cimaan duraanii kilaboota akka Coventry City, Aston Villa fi Manchester United keessa taphachuun beekamuu fi yeroo ammaa TV gubbaa hojjetu Dion Dablin Manchester Cityin addunyaa irraa taphataa sarara fuulduraa dorgomaa hin qabne qabaa jee. Liverpool sekondii dhumaa irratti galchii Fabio Carvalhoon galcheen Newcastle 2-1 mo'achuu dandeetti jira. Taphataan Newcastle paawundii miliyoona 60 Real Sociedad irraa mallatteessan Alexander Isak galchii jalqabaa isaa lakkoofsisuu dandeetti jira. Liverpool qabxii 3 guutuu argachuuf hanga daqiiqaa dabalataa 5 dhumanii daqiiqaa 98ffaa ga'utti eeguuf dirqameeti ture. Osoo haala kanaan rakkoo keessa jiru taphataan lafaa dhufaan lammii Portugal bara kana kilabichatti makamee Carvalhoon galchii injifannoo lakkoofsisuu dandeetti jira. Goolii Carvalhoo tana ilaalchisee leenjisaan Liverpool Jurgen Klopp yaada kanneen goolii tanataniin barabaraan yaadadhuudha jechuudhaan ibsan. Tottenham Hotspur darbii Londoniin West Ham waliin morkii cimaa taasisuun qabxii takka takkaan xumuruu dandeetti jira. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand hanga ammatti taphatamaniin Arsenaal qabxii 15 sadarkaa tokkoffaa, Manchester Cityin qabxii 13 sadarkaa lammaffaa, Tottenham Hotspur qabxii 11 sadarkaa sadaffaa ta'u, Brighton qabxii 10 sadarkaa afuraffaa qabateeti jira. Tolga kabajamtoota daawwattoota BBS oduun irraaf isin qabanne kana fakkaataan Shamsuu Bashir gama ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaal Tunafaa ture qophiilee BBS wajjin turtii gaarii isiniin jenna.